waan tolaatiin tur irraa fixadha itti naafti yoo jettan laalati akka godhamu haa goonu sana immoo waaqa isin dhagaisi maawata haasaa dhiiratti si beeka haasaa dhiira wajjaa soina ayyee yoo dandeette namticha kana ilaa ammaatittis haga gastii kanarraa bu'ellee barbaadutti jira hordofutti jira osoo anuu isinitti hin deebiin anuu deebi'ee maalirra geette naan hin jenne safaaratti wanni isin iyyisiise maa inni takkatti gaafii ana amma kajoo yoo mucaan dadhabe Muzambil dadhabee an dadhabee intala teenya hin dhabnu ila intalti tun dhabamteen ati duun dhiirummaadha kabaja isin sun shamara waan ta'eef garuu si dubbisaniiti ergaa si dubbifne Muzambil dubbifne karaa beennu deemna inni akka kiyyaa waa godhuu hin danda'u bakka lukaan dhaqaniimi warri waa godhuu danda'u inni akka jamaalee jira warri xalayaa qabu guutuun ni jiraami muruura dhaquu Muzambil akin abni tisachoo danda'e Muzambil rakkoon jiru maali? Waa tokkitti Muzambil itti maa usme waa tokkitti Muzambil. Koi hin dubbattani ila dhageeffadha furmaanni akka jiruun isinii maamma dhageeffadha ila tokkoffaa irratti furmaanni yoo danda'ame chaansii takka wanni karaa ittiin mokkoo dandeenyu obboleessa isaa san kadhannee namicha akka tasgabbeessee mucattii kana bakka geettu haa goonu. Yoo immoo latti immoo kana hin danda'amu kadhaayyuun barbaachisuuti jalaa goraa akka jettan taate Muzambil shari'aa isaa dandoosee bakka garuu immoo yoo jalaan jiru yaadni keenya maal ture ni beeytanii taada Muzambil jalaa goraa jedhee qoya Maamad sagaleen kan kenna deemu Muzambil jalaa goraa bakka barbaadanii fuudhaan namichi kun homaa mallaqa wayii ta'ee karaa irra bu'ee hin barbaadanii jarana eega Muzambil jalaa gore yoo itti dhiiftanii itti mudditanoo maal godhuu rakkoo ta'e haga ammaa jalaa hin gorre jalaa na fidachiisi akka isin deemtan kanatti an jalaa gora maaliif jalaa gora beekta namni alaa duulii an qabama afaan Oromooti. Namni waa tokko si gorsa waa tokko si hima dandeesse jala goruu sin dandeessu arati kisun fuudhan Jamaale itti naadii isinirraa bu'aala waa sossobuun faayidaan qabu lubbuudha maqaa keenyan sawwaaqa katti erge nuyi kamaallaqatti kafale nuyi namichi dida taanan obboleessa isaanittiin obboleessa isatti dawwalteetuma gabaabdumatti ummanni intalaas dhabee maallaqaas dhabee akkuma dhalaa keessaniitti dhalaan keenya taargansaa jira an armaachi ofirraa keessaa bahee yookaan intala nama ofirraa ammaa fiduutti dubbadhu yookaan ammoo balaaqa godhuuf deemanii tana qofanarraa eeggatanii jeedaa wali amma dubbiin gabaabduun tanuma hagaan adda isin baasu an abbaa fedhe adda koottaa gabbuyi ammala takka obboleessa waan jettuun jara keenya neetworkiin jalaa badee ture Muzambiliin naasofsiistu ayyee itti haasa'e Mubaarak Muzammil Muzee nama waa siin jedhe jira Habiibi ana mana rifadhe si akkamitti minaamin jettu argeetanii nama waa siin jedhe jira namni waanaan jedhan jiru gastii kanarra ture micattii tana barbaadu asirraa bu'e osoo anuuf deebii tokkoon isinitti hin deebiin akkamitti gartee maal taate osoo naan hin jedhin safaaratti bilbilaa jette. Saa isiniin jennee asitti isinimaa irra waan irra geenne isinimaa jirraati. Nuti immoo namicha achi waan barbaadde nu gaafadhu jennee kadhataa jirra waan ta'eef hanga sanii nu obsaa isiniin jenne hawaasa ayitaa'u kunillee mijatti matanaaf jecha dhiphatee ayitaa'u jira waan ta'eef. So kanaafi malee waan biraati miti kaarraba keessanii immoo waan barbaadan jedha hattuu mitiiti inshaallah sa'aatii 24 yoon arrabsitanii jettan nuti kanaaf jecha wanni obboleettii ta'e immoo erga itti seenne akka dhiiraa itti seenne waan dandeenyu immoo hanga lubbuun kenna baatutti goonee achii baafna malee hin dhiifnu karaa danda'ame kamiyyuu akka isin warra kana keenya taanan isin arrabsine keenya taanan sin abdanne keenya taanan kalee isinitti erge anu wayin eda jira wayin sin bira jira akka dhiiratti wayitti seentanii akka dhiiratti waa keessaa bu'u isin komannuus isin arrabsinuus dirqamaan an qabu qabda dirqama ati qabduu namnis qaba namichi ofirraa hin kennaa jennaan irraa nuu fuudhuudha barbaadna dhufuusii barbaadna waan ta'eef atis ba'uusii barbaaddanis ba'uusiin barbaadda warri amoommatu kunis taa bulee taa olee beekan amma dhufee sagaleen xiyya jajjabdu malee dida obboleessi keenya kan ittiin nu erge sun dadhaba isa jalaa maffannee qaama seeratiin itti deemudha jechuun isaanuu beeku seera biyya Muzammil as deebi'aa jirami Usmay
ሙዘሚል ደቢያት ንንጅረ ሸበካ ሙዘሚል ጄቀት ንንጅራ በር ሙዘሚል ሀሰ ነምችሌ በር ኑ ኦብሳ ጅሬ ኦቡሌሰት ያሶ ነም ኦቡሌስ ሞ አኒሞ ኑ ቃመኑ ቢረ ዴማ ጅሬ ዋን በርባደ ኑ ጋፈዱ ጀደን ኦቡሌሰ ሙጀቲ መረችን ወከኑ ባቱ በርባና ሀዬ አምሽሪ ነጥኒ ሳጀሬት ንንጅራ ዋን ተፍ አንገም ሲኦብስና ጀናንን ጥቆና ኦብሳ ጅሬ Ni obsina rakonga bujo. Ni obsina isa me amor tasgaba. Osmet immo commenti nama hasa nama hinilalini. Kalisa simmo mbekta kad alkan gutu do kana. Bijayon kunille alkan gutu akkatti male shi bante nunille gasti kesa kawanne rafne anam gara gana maddawe nan rafe gasti kesa kawadde gana moggan kaun argen duga rabbi. Kanafiyu obsa goradda warri commenti immo rabbi sinu me sodadda maloda jedina dura mucana batu. Waan barbaades yoo ta'e sanaan booddeetti deebina waan ta'eef so maakiidhaan immoo warri keessaa qabdan keekii birthday kennaafi guys guyyaa dhaloota ishiiti halkan teechisaa bullee wallahi waame dhugaa rabbila halkan teechisaa bullee ganama kanallee ammallee akkanadha so marti keessan fooloo gochuudhaan baga dhalatte jedhaanii keekii giftii keekii yoo qabaattan immoo marti keessan iyyuu kennaafi ishii warri qabdan qabnu mucaa kennaaf rakkanne malee Wannuman namichi hawala nu gaafatuuf jirra nuti 500 kanfalle 300 kanfalle fi hin kanfalla jenne amma ammoo deebinee 1,000,000 takka kanfalla maali bi abadde mujattiin teen Kan beekta waan ofi waan talabaadha baduu kanarratti egaa ka waan hin beekurraa yookiin immoo waan no dai waan akkasii jala daiti waan akkasii jala daiti muzammil bicha waan ol deebuun eegaa isin cadhisaati muzammilin qofa eegaa waan akkasii jala Talabaa nama hedduudha baafnee jira talabaa tani micatti tanaan waan beekuuf ittiin deemina jedhee akka galgalaatii kadhachuu no diisi amma sa'aatii malkanii bar muzammil kiyya itti diisi namicha kokkee qabanii irraa fuudhanii biyya arbaa waliin keessa turre muzee kiyya unkaan hargaa makiinaatii miti laaqoosa bilbilaa isaatiin daqiiqaa 5 biyyatti su'uudiidha bar Tole na dhagaita. Muzammil qoy me yaadni kan kee maali amma poolisi ittiin fidinaadha jettamoo maali inni yaadni kan kee maali na garuu Okay, galatoon. Ani agartee hamma humna kiyyaa hin mokkoraa. Namtichi kun obboleessa itti ergee qaaman itti dhaqe waan barbaadu jira. Waan barbaadu san sitti himu muzammilii wajjin wal faama jedhe. Okay, amma bilook irraa baasi jennaan amma sa'aatiin kun dawaama qaba. Maallaqa barbaadaami maallaqa. Wallahi bilookii jiraati baasee dhiibee namichi kun asaman billaahi. Awo mallaqa keessan hudduu arreetin seenaa mallaqa yoo misin kadhee minaan nafitachiisa hasaa. Dhaggeeffadhu nama narrabsiniiti dhaggeeffadhu qaallichi maallaqa barbaadaami kanumaami kanuma bar. Tole ayyee an sa'aatii kanarra keessan jiru keessaa bahee jira yoo micattiin tuwwaa taate namni sadi nama asirra jiru kana guutuu. Sumaatitti gaafatama. Ayili kana Haalitti gaafatama. Sumaatitti gaafatama. Qasaman billaa sumaatitti gaafatama. Akka nama wajjin dalaguutitti mushaawara maamila qiyyaa saahiba qiyyaa nun jette yeroo san gartee lafa dhiitaa dhufte akkuma maallaqa naannoo irraa fuudhe ani dhiisi aldi kanaaf kun hattummaa dhabuun tokko tokkaa dhagaye ammallee namni na dubbisuu dandeenya. Dhiisa ammagee haa qabamu namtichi waliin dubbatin baay'ee keessa baay'ee hanna kana kanan hin qabnu nuti. Osoo boleetti kan taate siifa dhiitaa. Bakka maalaa kanatti nama tokkicha katarga makiina qaba asirra baasan silkii as keessaa qaba waan ta'eef tun chaarjiin qabdu. Bakka maalaa kanatti targaa namicha asirra nu baasi. Jala kana jira nama isaa warachuu barbaadu jira please. Mubarak si ergee ol bahi. Mubarak si ergeen jira keessaan. Mati isa targaa minamni baasna kalas callo meelaan neegaa. Yalla. Hattuu tana. Osoo boleettii isaa ta'e hoggasan maallaqa irratti si dabala yookaan na bira fititti jaan. Hattu maallaqa hoggasan. Yeroo dagolee. Ayyeha. Furmaan hin jiru. Bilaashuma amma sa'aatiin irraa gubaartan malee furmaan ni tokko hin jiru. Ati haadhafaata dubbiin siif hin galtu hanga waan naafi inni wal mareennu jiru hoggaa jiru kanatti maallaqni hattummaan akka jiratu bahee jechuudha.
Way. Furmaanni hin jiru jedhee bar bitaanis mirgaanis yaa ummata kiyyaa furmaanni hin jiru. Laal furmaanni takka hin jiru furmaanni takka jiru yoo jiraate poolisaa fi poolisa qofa qaama seeraa qofa furmaanni nu qabnu qaama seeraa qofa.